sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Jimaata bitootessa 30 bara 2017 harka fuuni akkam jirtu kabajamuuf jaallatamu dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbuudha. Sagantaa keenya guyyaa har'aa oduu karaa jaalli biiftuu galgaloo isin dhageessisuun eegalla. Itti aansuun marii qeerroo torbaanitti al tokko dhiyaatu isin biraan geenya. Akkasumas wallee warraaqsaas ni qabna. Walduraa duubaan isin biraan geenya. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu aan michuu lammiiti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeerra. Amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa. Harka fuuni akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu guyyaa har'aa waliin ani biiftuu galgalooti. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti diddaa uummataa jabaachuurraan humnooti koomaandii poostii TPLF uummata dararaa jiraachuun himame. Bitootessa 29 bara 2017 godina Horroo Guduruu Wallaggaatti diddaa uummataa fi qeerroo dargaggoota Oromoorraa sodaa guddaan kan itti bule mootummaa wayyaanee maqaa duula sakatta'iinsaa humna addaa adda bilisummaa Oromoo jedhuun uummata hiraarsaa jiru jedhu qeerroon bakkichaa. Haaluma kanaan aanaa Jardagaa jaartee bakka addaa Shulluqqee jedhamu keessatti torbee darbeerraa eegaluun mootummaa wayyaanee waraana koomaandii poostii fi humnoota basaasa isaa uummatatti bobbaasuun humna addaa adda bilisummaa Oromootu isin waliin jira jechuun sakatta'iinsa humnaa olii uummata irratti geggeessaa kan jiranii fi uummatas hiraarsaa jiraachuun ibsamee jira. Bifuma wal fakkaatuun aanaa Amruu bakka addaa Hagamsa jedhamuun beekamutti humni waraana wayyaanee bobbaafame humna addaa adda bilisummaa Oromoo isin keessa jira beektuu baasaa jechuun uummata kan hiraarsaa jiran yoo ta'u uummanni doorsisa humna waraanaa koomaandii poostiif jennee dhaaba jalee wayyaanee uummata reebsaa jirtu Oppiidoo jalatti akka hin bullee murtii dabarfatanii jiru jechuun maddeen qeerroo godina Horroo Guduruu Wallaggaa gabaasan. Godina Arsii aanaa Suudee magaalaa Darrabbaa keessaa manneen daldala uummataa waraana TPLF'n cufamaa jiraachuu qeerroon gabaase. Bitootessa 29 bara 2017 godina Arsii keessatti manneen daldalaa dhuunfaa cufsiisuun akkuma itti fufeetti jira. Godina Arsii aanaa Suudee magaalaa Darrabbaa keessatti wayyaaneen manneen daldala dhuunfaa cufuudhaan dirqamaan daldaltoota sabaan Oromoo ta'an gurmaa'aa jechuun hojii dhuunfaa isaaniirraa ittisaa jiraachuun beekamee jira. Bifuma wal fakkaatuun godinuma kana magaalaa iddoo keessattis daldaltoota daldala dhuunfaa irratti eeyyama baafatanii daldalan eeyyama haaromsiisaa jechuun manneen isaanii irratti cufuudhaan erga waajjiratti waamaniin booda gurmooftanii dalaguu qabdu jechuun dirqamaan hojii isaaniirraa ittisaa jiraachuunis gabaafamee jira. Godina Arsii lixaa aanaa Dodolaa magaalaa iddootitti wayyaaneen humna waraanaan nama 3,000 qubachiistee uummata doorsisaa jirti jechuun qeerroon bakkichaa gabaasan. Kanas kan godhaniif lafti qonnaa State Farm kan wayyaaniin tanaan dura saamteettiin fayyadamaa turte kan akka Gooforee, Seeroftaa, Ardaayitaa, Heeraroo, Xameelaaf Gardeela godina kanaa keessatti waan argamaniif lafa kana humna waraanaatiin marsanii deebisanii qotachuudhaafi. Garuu argamtuu wayyaanee Oppiidoon akka waan harka diinaa jalaa baatee uummata bira dhaabbattu yoo miidiyaa kijibaaf dhaabbattee lallabdu argina. Qabatamaan garuu diinni kan dura caaluu fi of cimsaa lafa darbee tarkaanfii qeerroo naannoo sana fudhattee wayyaaneen honkooftee utuu hin qotaatiin hafte bara kana ammoo akka isaanii mijatutti itti qophaa'anii humna waraana guddaa magaalaa xiqqoo iddoo namni 500 keessa jiraatutti waraana 3,000tti bobbaasuun uummata sodaachisaa jiru. Qeerroon bakkichaas bu'aa dhiiga gootota keenyaa salphumatti dabarsinee kennuun nurra hin jiraatu jabaadhaa jechuun dhaamsa Oromummaa dabarfatan. Wayyaaneen TPLF waldaan ijaaramtanii daldaluu qabdu jechuun uummata tooftaa harkattummaa jala galchuuf duula banee jiraachuun dhaga'ame. Gochaa gara jabinaa hamaaf ajjechaa suukanneessaa raawwachuun maqaa adda bilisummaa Oromootu akkas godha jedhuun waggoota dheeraa umurii dheereffatee turuun wayyaanee beekamaadha. Gocha sanatti fuulleffachuun tibba darbe jechuun ji'oota muraasa duras dalagaa hamaa manneen amantaa gubuu raawwattee dhaabaaf qaama biraatti maxxanfachuuf yaalaas turte.
Adeemsa sanas uummanni irra aanu hubachuun naannoowwan ollaa Oromiyaa uummata keenyaa walitti buuftee akka jirtu tibbana godina Jimmaa aanaa Limmuu Saqqaa magaalaa Atinaangootti mootummaan Abbaa Irree harka wayyaa jalaatiin dukkaana uffataa sheedii mana waldaa dargaggootaaf kennamee ture abiddaan barbadeesse. Adda Bilisummaa Oromootu isin keessa jira jechuun hololtoota isaa Oppidoo keessa lakkisee jiraachuun himame. Namoota manneen duraa gubate Zamzam Arabuu, Sama'uuraddin Mahmud, Maxamir Shee Daawud, Addisuu Raggaasaa, Muhammad Nagaa, Nuuraa Adam, Ajaayib Abdallaa, Abdoo Nuuraa fi Garaahib Shee Shariif yoo ta'an waan furmaanni irra gahame haga ammaatti kan hin jirre ta'uu dubbatan. Oduu biraan aanaa Baaboo Gaambeel godina Wallagga Lixaa keessatti uummataa fi humna waraana wayyaanee jidduutti walitti bu'iinsi jiraachuun beekame. Bitootessa 28 bara 2017 godina Wallaggaa aanaa Baaboo Gaambeel keessatti humni waraana wayyaanee uummata nagaa gooluurraa kan ka'e uummanni naannichaa wal gurmeessuun waraanni jiraattota nagaatti roorrisu akka naannicha gadhiisee ba'u yoo gaafatanillee uummata reebuu fi doorsisuun waan itti fufeef jecha gartuun koomaandii poostii jedhamu mormii dhageessisuuf jettu jechuun uummata bal'aa ba'aaf gala dhowwaa jira jedhu. Magaalaan Baaboo mooraa leenjii waraanaa fakkaata yeroo ammaa kana uummanni deeme galuuf sodaa keessa jira jechuun qeerroon bakkichaa gabaasan. Hidhamtoonni Oromoo 3,500 ol magaalaa Adaamaa mooraa leenjii kolleejjii poolisa Oromiyaatti hidhamanii turan keessaa namoonni 1,400 ta'an bitootessa 18 bara 2017 mana hidhaa guddicha magaalaa Asallaatti dabarfamuun mirkanaa'ee jira. Ilmaan Oromoo mana hidhaa guddicha kanatti dabarfamanii hidhaman keessaa kanneen dhalootaan onamuneessaa ta'anii fi maqaan isaanii dhaqqabe Abubakar Hajii Waaqayyoo, Hajii Muhammad Isoo, Kadir Dhaqqabii Badhaasoo, Kadiroo Galgaluu Bonkiyyee, Kadir Gammadaa, Muhammad Abdii, Habib Muhammad, Hussein Waadoo, Muhammad Tufaa, Hajii Hussein Hajii, Hajii Qaasim Hajii Xiqqoo, Abdurroo Daaluu, Kaliil Boonsoo, Wayyeessoo Boonsoo, Daraaraa Bunoo, Taarikoo Guddataa, Jaamboo Qumbiifaa. Guyyaa walitti tuqame kana hidhamtoota Oromoo 285 oltu mooraa olitti eerame kanarraa godaansifamuudhaan mana hidhaa guddicha magaalaa Shaashamannee fi mana hidhaa poolisa tokkotti bakka lamatti addaan baafamanii hidhamuun mirkanaa'ee jira. Haaluma wal fakkaataa ta'een hidhamtoonni Oromoo 300 ol gara godina Baalee mana hidhaa guddicha Gannaaleetti geeffamuudhaan hidhamuun beekamee jira. Kutaa magaalaa Boolee Ona Torba Industirii Jaakkiroo kan jedhamu biratti kan argamu warshaa Jibriin itti fo'amu bitootessa 28 bara 2017 gubachuu maddeen oduu Finfinnee gabaasan. Abbaan qabeenyaa warshaa kanaa nama Hajii Surar Ahmed jedhamu hoggaa ta'u maallaqni warshaan kun itti dhaabbate qarshii miliyoona 18 olitti kan shallagamu akka ta'es gabaasameera. Bitootessa 28 bara 2017 Finfinnee kutaa magaalaa Lidataa Ona Duwwaa tokko bakka addaa Heelen Hintsaa jedhamee waamamu keessatti kan argamu suuqiin uffannaa fi mana huccuu deeggaraa sirna wayyaanii tokko guutummaatti barbadeeffamuun gabaasame. Qabeenyi deeggaraa sirna wayyaanii mancaafame kun maallaqatti yoo shallagame birriin miliyoonaan lakkaa'amu akka ta'e kan ibsan maddeen guutuutti barbadaa'uu addeessan. Bitootessa 27 bara 2017 hidhamtoota mana hidhaa Qiliinxoo garee 21 torban irratti murteen sobaa irratti murtaa'e. Kunneenis Olaanaa Kabbadaa waggaa 13, Obbo Bookii Isheetuu waggaa 12 fi ijoollee isaanii Biraanuu Bookii fi Maamush Bookii waggaa 4-10 akkasumas Argamsiisaa Leenjisaa, Jaalataa Sandaafaa, Mokonnin Zawudee, Darajjee Taayyee, Magarsaa Fiqaaduu, Obbo Laaqoo Roobii, Abdii Qusee, Mootii Mootummaa, Tamaanyee Tsaggaayee, Gammachis Mardaasaa fi namoota maqaa kan hafan hundaarratti waggaa 4-10 itti murtaa'u qeerroon Finfinnee gabaasan. Walumaa galatti namoota 21 keessaa nama 2 yoo gadhiifaman namoota 2 irratti murtee waggaa cimaa 13 fi 12 namoota 17 irratti ammoo murtee waggaa 4 fi 10 itti murtaa'ee jira. Qabsaa'aan ni kufaa qabsoon itti fufaa galanni isaanii bilisummaa ta'u jechaa qabsoo fi kaayyoo isaan uummata isaaniif biyya isaanii dhugaaf garbummaa roorroo jibbaan bilisummaa fi walabummaa barbaachaaf mana hidhaa wayyaaniitti dararamaniif bilisummaa haa baafnu jechuun qeerroon Finfinnee dhaamsa Oromummaa dabarfatan. Oduu wal fakkaatuun hidhamtoonni siyaasaa paartii Koongireensii Federaalaa Oromoo irratti ji'oota 4 ragaan funaanamaa ture goolabamuun gabaasame.
Akka gabaasni qaqqabe addeessutti obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoota 31 galmee sanaan himataman irratti ragaa sadaasa 2 bara 2009 akka lakkoofsa Habashaatti kaasee hamma bitootessa 22 bara 2009tti kan ture kanarratti namoota kanneen irratti ragaa kallattii namoota 9 namoota itti ragaa bahan adda baafachuu kan dadhaban namoota 7 mormii Oromiyaa keessatti adeemsifame waliin namoota ragaa bahan namoota 3 ragoolee sadarkaa namoota 17 ragoolee abbaan alangaa dhiyeeffate namoota 30 akkasumas obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee namoota 4 kanneen Firaa'ol Tolaa Geetaachoo Darajjee jedhaman irratti ammoo ragaan hin dhiyaanne. Ragaaf abbootiin alangaa namoota dhiyeeffate keessaa Inspektar Taaddasaa Ammiyyee, Inspektar Dabalaa Abbaa fi obbo Tolasaa Bayyanaa namoonni jedhaman lafa mormiin turee fi lafatti ramadamnee hojjetaa bakka turretti namoonni jeequmsa kaasan waraqaa eenyummaa Koongireesii Federaala Oromoo namoota qabatanidha. Namoota kanneen as jiran kana ammoo achitti hin argine hin beeknu jechuun yoo ragaa bahan namoonni 9 kanneen Bulchaa Nagaree, Tulluu Nagaree, Malkaamuu Baacaa, Gaaddisaa Taaddasaa, Koonistaabil Shimallis Kumaa, Gargaaraa Saajii Mulgeetaa Xilaa'uun, Araarsaa Waaqtolaa, Addunyaa Karraa fi Inspektar Abaatee Fallaqaa jedhaman ammoo namoota kanneen ni beekna. Lola isaantu qindeessaa ture dargaggoota adda bilisummaa Oromoof erguuf yeroo isaan haasa'an dhageenyeerra jechuun ragaa ba'aniiru. Ilmaan Oromoo badii tokko malee hidhaman kana irratti ji'oota 4f mana murtiitti ragaan irratti bahamaa kan ture akka lakkoofsa warra Habashaatti bitootessa 22 bara 2016 goolabameera jechuun kan nuuf gabaasan qeerroo Finfinneeti. Dhumarratti Harargee Bahaa Aanaa Gursum zoonii Booraalee keessatti poolisiin federaalaa yeroo ammaa kana uummata adda bilisummaa Oromoo jechuudhaan reebaniiru liyyuu poolisii akka Anna'oo warra Aliifii fi warra Guyyee irraa qawwee 14 guuranii jiran gandoota keessa deemanii mana qotee bulaa cabsuudhaan qawwee fi maallaqa saamaa jiran jechuun qeerroon Harargee gabaasan. Kan kana godhaa jiru poolisii federaalaa fi makalaakiyaadha. Namoonni zoonii Booraalee keessa jirtan dafaatii meeshaa keessan karaarraa deeffadhaa jechuun qeerroon bakkichaa akeekkachiisan. Oduun keenya guyyaa har'aa kanuma ture. Qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Kan dhaggeeffataa jirtan qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaarraa meetir baandii 16 yookiin kiilooheerzii 17,840 irratti isiniif darbaa jirudha. Odoo kan isin dhageessisee jaalle biiftuu galgaloo turtee horiitii nuuf bulu jenna. Sagantaan keenya akkuma itti fufetti jira. Kanatti aansuun ammoo marii qeerroo wallee warraaqsaa tokkoon booda isin biraan geenya. Ammas nu waliin tura. Nuti baay'atee baay'een gaddaa hidhaamsa kallaan akka fardaa gaariin hin jiru shiraan wal maraa yaa kolfa saree jireenya baraa Zinaare kan eebba qabuu mana jaare jiruuf jireenyaan taraare sakaale numa wal hidhe wal sakaale garaaf bitamnee wal wallaale fira dhiifnee ofii forma galle Zinaare kan eebba qabuu mana jaare jiruuf jireenyaan taraare taraare nukame guyyaan adiin ifaan nutti daame hingartuu ijaan nutti jaame Harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa kun sagantaa keenya marii qeerroo torbanitti al tokko isiniif dhiyaatudha. Kan isin keessummeessu ani Biiftuu Galgalooti. Jaallan kiyya michuu lammii fi sukeessaa Roros na cinaatti argamu. Mata dureen marii keenya har'aa sabboonummaa fi itti fakkeessii opiidiyoo kan jedhu ta'a. Nu waliin tura. Hayyee jaallan kiyya egaa gara marii keenyaatti seennaa gidduu kana hamma nu ajaa'ibutti aangawoonni opiidiyoo sabboontota fakkeessanii karaa garaagaraa yeroo isaan haasa'an argaa jirra. Mee kana akkamittiin ilaaltu? Jaalmichu sirraa eegalu. Baay'ee galatooma. Sabboonummaan akka ilaalcha kootti afaaniin yookiin uummata afaanii sobaan afaan faajjessuutu hin ta'in gochaan waan dubbatan sana hojiitiin hiikanii hojiitti hiikanii argisiisuudha. Kan amma aangawoonni opiidiyoo kun uummata afaan faajjessuuf gochaa jiran kun garuu sabboonummaa utuu hin ta'in
uummata isaan muddee qabe kana keessaa ba'uuf rakkina sana jalaa ooluuf jedhanii uummata keenya asiif achi qabanii bira darbuuf yaalanii umurii bittaa isaanii bituuf jedhanii kan sabboonummaa afaan sabboonummaa sana dubbachuudha malee sabboonummaan kan oppiidiyoon kun amma gochaa jiran kun miidiyaa sooshaal miidiyaatti illee televezyiinii isaanii sana irratti irree ol ba'anii Lammaa Magarsaa kan inni ammaan kana dubbachaa jiru waan baay'ee nama raaja dhuguma sabboona fakkaatee afaan sabboonummaa sana haasawaa. Onnee uummataa waan tuttuqu dubbachaa jira. Sun immoo dhuguma uummataa burjaajessuu ni mala. Kanaafuu yoomiyyuu taanaan oppiidiyoon gochaan waan argisiistu tokkollee waan hin qabnee fi sabboonummaan oppiidiyoo kun sabboonummaa sobaati. Eenyuufuu kun galuu qaba. Hayyee jaalsuu keessaa mee asirratti wanti dabartitu yoo jiraate? Hayyee egaa horiinuuf bulii yaada akkaan jabaatee naaf kaastee dhimma sabboonummaan wal qabatee yeroo ammaa Pireezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaanii hololaan biyya faalaa jiru jechuuf ni dandeessa. Dhimmi sabboonummaa kun uummata Oromoo bukkeetti yeroo baay'ee gaaffii ta'aa jira. Namoonni baay'een haasaa yeroo ammaa obbo Lammaan Magarsaa gochaa jiranii wal qabatee yaadota garaagaraatu fuula sabaa maalee garaagaraa irratti facaafamaa jira. Garuu yaadonni isaan amma qabatanii socho'aa jiran kun qabsoo uummanni Oromoo yeroo amma keessa addatti immoo gootawwan qeerroon biyya keessa jiran gochaa jiran ittiin addaan fashalsuuf jedhanii gocha yookaan immoo shira xaxamee achi as uummata Oromoo irratti bahee natti fakkaata akka yaada gootti. Karaa biraan immoo yaadi an qabu uummanni Oromoo yeroo ammaa kana sochii bifa qindaawaa ta'een biyya keessatti gochaa jira. Jaliiwwan oppiidiyoo immoo sochii uummanni Oromoo gochaa jiran kana fashaleessuuf jecha shira garaagaraa xaxaa bulaa jiru. Dhimmi of fakkeessii obbo Lammaa Magarsaa kun yeroo ammaa kana jechuudha qabsoo uummanni Oromoo keessattuu qeerroon gochaa jiran fashaleessuuf wanta achi as bahe natti fakkaata malee akka yaada kootiitti faayidaa dhuunfaa yookaan uummata Oromoof bu'aa tokkollee buusa jedhee yaaduani. Kanaaf yaadni kun yaada dogoggoraa yaada qabsoo uummata Oromoo addaan bittimsu waan ta'eef uummanni keenya akka duukaa hin dogoggorre jedhan. Eeyyega akkuma sillachuu jettanii sabboonummaan obbo Lammaas ta'e kan oppiidiyoo warreen kaanii itti fakkeessiidha. Kana uummanni keenya beekuma qaba jenneetu yaanna. Sabboonummaan egaa akkuma isin jettanuu afaaniin hin ibsamu wanta afaaniin himamu miti. Akkuma kanaan dura afaaniin ibsuu osoo ta'eetii aangawoonni TPLF hedduun illee waa'ee Finfinnee dabalatee waa'ee dhimma Oromoo irratti afaaniin waan baay'ee dubbataniiru gochaanii kan isaan ibsuu dadhabanii. Kanaaf sabboonummaan afaan itoo hin taane gochaanii isa jedhu ilaallee garattaa nutti dabarra. Yeroo tokko sabboontota oppiidiyoo jechuun namoonni keenya illee yeroo itti ergamtoota TPLF kan ta'an aangawoota oppiidiyoo kana leellisan argaa jirra. Mee warra kanaaf maal dhaamtu isin? Egaa kun dhugumadha. Garuu asirratti yaadni ka'uu qabu maal seete eenyuti jarri kun sabboontota jedhee waa'ee isaanii faarsaa. Jarri sun immoo maali duddubbeen isaanii isa jedhutu ka'uu qaba. Fakkeenyaaf yeroo amma oppiidiyoon yaada tokko sooshaal miidiyaatti baasee yeroo darbee yaadattu odaa baasii kan jedhamu kun baay'ee wal falmisiisaa ture. Namoonni kan oppiidiyoon uummata waan gaarii gadi buuse kun yaada sirriidha kun sirrii miti jedhanii baay'ee sooshaal miidiyaa irratti wal mormaa turanii. Haa ta'uuti inni kun eenyu kaase yaada sanaa? Oppiidiyoon hojii gaarii uummata Oromoof hojjetaa jira sirriidha sabboonaadha jedhanii yoo isaan reezi yaada sana kaasanii kan isaan dura deemee yaada sana immoo deeggare eenyudha kan jedhu uummanni isa kana dogoggoruu hin qabu. Maaliif akkuma uummata keessa facaasanii jiran oppiidiyoon saba keessa sooshaal miidiyaatti illee facaasanii akka jiran hubachuu qabna. Keessumaa bara kana sooshaal miidiyaa irratti baay'ee cimanii kan as ba'an fakkaatu oppiidiyoon yaada uummataa gidduu galanii namoota hanga wal hiruutti ga'aniiru. Inni kun immoo maal argisiisa? Oppiidiyoon miidiyaa hawaasummaallee amma fayyadamuu akka isaan eegalan argaa jirra. Kun immoo yaada uummanni kaleessa uummanni yaada tokkoon sooshaal miidiyaatiin deemaa turan irree isa kana yaada uummata faffacaasaa akka isaan jiran argisiisa. Malee eenyumtuu maalummaa oppiidiyoo erga baree tureera qeerroonis ta'uu hawaasni Oromoos oppiidiyoo waan tokko uummata Oromoof akka hin buusne ni beeka. Kana jala muranii namni hin beekne hin jiru.
Garuu namoonni isaanuma keessaa ba'anii isaanuma keessaa dhalatanii sooshaal miidiyaa yookiin miidiyaa hawaasummaa fayyadamuu warra eegale sanatu sirriidhaa sabboonummaa Lammaa Magarsaa hanga jedhanitti ga'aniiru. Haa ta'uuti mee Lammaa Magarsaa sabboona haa jennu yeroo har'aa kana waan inni kaasaa jiru gam tokkooni garbummaan kun nurra bubbulaa jedhee afaan isaatiin yeroo dubbatetu jira. Gama biraatiin immoo waggaa bilisummaa keenya waggaa 27ffaadhanii kabajaa jiru. Kanaafuu yaadni Lammaa Magarsaa kun baay'ee akka inni walla'e uummanni kana dogoggoruu hin qabu. Garbummaa jala jirra taanaan isa kamtu kabajama? Yaada inni kaase irratti. Nuni ammayyuu garbummaa nurra dheerachuu ni mala. Ammayyuu garbummaa keessa jirra jedhee dubbateera miidiyaa isaanii irratti ol ba'e. Gama biraan immoo waggaa 27 magaalota Oromiyaa bakka baay'ee keessa deemanii kabajaa jiru. Kanaafuu sabboonummaan Lammaa Magarsaas ta'uu OPDO warra biraa kunooti hanguma afaanii fi haguma uummata dogoggorsuuti malee kan isaan keessa deemee sabboonummaa OPDO kana amanuu barbaadu illee yoo jiraate uummata Oromoo yookiin dargaggoota qarreef qeerroo biyya keessaatu hin ta'in warruma isaan bixxilatanii sooshaal miidiyaa yookiin miidiyaa hawaasummaatti ol baasanii malee eenyumtuu kanarratti akka hin dogoggorre ani nan amana. Jaarsuu keessaa mi'aata asirratti maal jedha? Egaa jaalmichuun baay'ee isaa kaasanii jiru. Dhimmi obbo Lammaa Magarsaa kuni jechuudha. Yeroo ammaa olola isaan facaasaa jiran kuni jechuudha. Kanaan wal qabatee jaleewwan isaanii hedduun fuula sabaa himaalee irratti wal ijaaruun wal gurmeessanillee sabboontota of fakkeessuudhaan fuula feesbuukii irraa haa ta'u tiwiiterii instaagiraamii irratti maqaa sabboontotaa banachuudhaan uummata Oromoo gosaaf gandaan lagaan walitti buusuudhaaf yaalillee gochaa turanii kunis gochuma Lammaa Magarsaa fa'aa yeroo ammaa kana waliin jin adda jedhee yaaduun akka mataa kootiitti addatti immoo jechuudha obbo Lammaa Magarsaan yeroo ammaa afaaniin yookaan immoo hololaan sabboonummaa of fakkeessanii uummata Oromoo bukkeetti of kukkulanii mul'achuun isaanii kun jechuudha. Akka yaada kiyyaatti ani kun soba dhugaarraa fagaateedhaan jedhani maaliif yoonaan jettan immoo gochi isaanii kun hojiidhaan wanta mul'ataa jiru miti. Osoo hojiidhaan mul'isu ta'ee hidhamtoonni Oromoo yeroo ammaa mana hidhaa garaagaraa keessatti maaliif dararamu? Gaaffiin uummata Oromoo maaliif karaa nagaan deebiin argatu? Keessumaa amma yeroo ammaa yoo teessee ilaalte weerarri karaa daangaa Oromiyaa irraan uummata Oromoo irra gahaa jiru. Addatti immoo uummata Gujii fi karaa Harargee kana yoo teessanii ilaaltanii uummanni karaa achii naannoo sanarra jiraachaa jiru jechuudha. Baay'ee miidhamaa jira, baay'ee wareegamaa jira. Osoo uummanni keenya haala kana dararamaa fi du'aa jiru karaa biraan obbo Lammaa Magarsaan of fakkeessiif jecha uummata Oromoo bukeetti yaadota akkasii kaasanii qabsoo uummata Oromoo afaan fajjeessuuf yaaluun kun soba dhugaarraa fagaateedha. Egaa walumaa galatti gochi obbo Lammaa Magarsaa kun jechuudha uummata keenya bukeetti kan fudhatama hin qabnedha jedhee yaadaanii jaalmichuun yaada kana bal'inaan sirriitti ibsanii jiru. Hayyee akkuma isin lamaanuu jettan egaa sabboonummaan obbo Lammaa afaanirra kan darbe miti. Afaanirra kan darbe miti egaa osoo sabboontota ta'anii gochaan agarsiisuu ni danda'u turani. Namoonni isaanii sabboontota jedhan illee kaleessa warreen nuuf jecha wareegaman goototaan isa qaxxeessanii yeroo jaala kiyyaa jaalla keenyaa jaallan OPDO yeroo jedhan dhugumaan nama qaanessaa. Sababni isaa namoonni Oromoof dhiigan osoo jiranii isaan sabboontota jedhamu. Warri dhiigsanis sabboontota qaxxeessanii yeroo jedhaman namatti hin tolu. Namoonni qabsoo keessa jiranii fi qabsoo waliin geggeessan jaala yeroo waliin jedhan aangawoota OPDO jechootaan as ba'aniinis jaala keenya yoo jenne wal dhahaa ta'a. Kanaaf warreen sabboontota OPDO jennu kun hiika sabboonummaas hiika jaallummaas adda habaafannuun jedha. Gara taanutti yeroo darbu OPDO warra ergama diinaa fudhatanii osoo hojjetanii nuti sabboontota ofiin jedhanii sabboontota fakkeessan kanaan isaanumaan iyyuu maal jettu wanti dhaamtaniif yoo jiraate? Sabboontota nuti warri jedhan kuni sabboonummaan kaniin ibsamu afaaniin miti gochaanii. Dhugumaan sin sabboontota yoo ta'e gochaan as ba'aati uummata Oromoo biratti waan qabatamaa tokko hojjedha. Sabboonummaan gochaani malee afaaniin miti jennee dhaamnaa fi walumaa galatti warreen kanaaf waan hin dhaamu sabboonummaan jechaan akkamiin ibsamuu hin dandeenye gochaan malee. Kanaafuu nuti sabboontota jedhanii
sabaa malee hawaasaa irratti ol ba'anii iyyuurra uummata afaan faajjessuurraa gochaan waan qabatamaa tokko hojjetanii darbuutu gaariidhaan jedha. Hayyee jaallee biiftuu jaliiwwan OPDO yeroo ammaa nuti sabboonaadha jedhanii uummata Oromoo bukkeetti of kuulaa jiraniif dhaamsa ni qabu. Osoo dhugaan saba isaaniif qabsaa'u ta'ee osoo dhugaan saba isaaniif dhaabbatan ta'ee gaaffii uummata Oromoo quuqama uummata Oromoo biyya keessaati yeroo ammaa uummanni keenya miidhamaa jiruuf karaa nagaan deebii ilaatu turanii isaan immoo gocha kana kan isaan gochaa jiraniif uummanni Oromoo qabsoo isaa yeroo ammaa kana kan yeroo kamiyyuu caalaa jabeessee falmaa hadhaawaa biyya keessaa taasisaa jira. Kana fashaleessuuf immoo gocha kana gochaa jiru. Uummanni keenyas gocha isaanii kana irratti baree jira. Haa ta'uutii isaaniif dhaamsiyan qabu walumaa galatti yoo dhugaan sabaaf qabsaa'u ta'ee yoo dhugaan immoo sabaaf dhaabbatan ta'ee gaaffii uummata Oromoo uummanni keenya karaa nagaan kaasaa jiruuf deebii karaa nagaan hundumaayyuu jechuudha. Dhugaan sabaaf dhaabbatan taanaan dhugaan kan sabaaf qabsaa'an taanaan uummata Oromoof karaa nagaan gaaffii isaa yoo deebisan gaariidha jedhee yaada. Egaa akkuma isin jettanii OPDO'n nuti sabboontota ofiin jedhan kuni barri gabrummaa nurra dheeratee jedhanii warra afaaniin haasa'an kuni garboonfataa wajjin hiriiruurra garbummaa irratti yoo ka'an isaaniif wayyaa dhuguma sabboontota yoo ta'anii garboonfataa wajjiniin hiriiraa garbummaas jibbaa hin danda'amu. Egaa tokko filachuun dirqamadha yookaan qabsootti seenuu yookaan immoo ofiima isaaniiyyuu ergamtuu ta'anii amananii taa'uu qabu jedha. Mee dhumarratti dhaamsa uummata Oromoo addunyaarra jiraniif keessumaa immoo qeerroo biyya keessaaf qabda yoo jiraate. Tole jaalli biiftuu galatoomi jecha ani dhaamsa ani uummata Oromoo fi qeerroo biyya keessaaf qabu yoo jiraate holola yookiin afaan faajii OPDO kanarratti uummanni keenya yoomillee har'as ta'u boorus akka hin dogoggorren jedha. Maaliif argisiistuuwwan hedduu qabnaa nuti uummanni OPDO kanarraa waan tokko akka nuti hin eegne kan nu godhu waan baay'eetu jira. Waan baay'ee kaasuu hin dandeenya. OPDO'n nu sabboontota uummata Oromoof dhaabbannee irra jedhanii asiin waggaa hundeeffama isaanii waggaa 27ffaa kabajaa jiru. Achiin uummanni beelaan dhumaa jira. Daangaarraan karaa Harargee kana yoo fudhanne uummanni liyyuu poolisiitiin baay'ee dhumaa jira. Isaan immoo achumaan odaa bultuun bakka seena qabeessa aadaa Oromoo odaa bultuun hin eebbisiifna jedhanii achumaan immoo guyyaa ayyaana isaanii kabajanii meetira meeqa isaanirraa tun fagaatiin immoo achitti Sumaaliin weerartoonni Sumaalee uummata keenya ajjeesaa jiru. Uummata achii duu isaan asii dhiichisaa oolu kuni waan walumaa galatti OPDO irraa waan tokko waan nuti eegnu hin jiru waan nuti isaanirraa argannu hin jiru waggaa 20 meeqa arginee jirra. Kanaafuu uummanni biyya keessaa tokkummaan kee akkuma kaleessaa sanaa akkuma argisiisaa turre sanatti tokkummaa isaa jabeeffatee diina kana dhumaatiitti gochuu qabaadha. OPDO irraa yoomillee waan gaarii eegnaan sobadha. Kanaafuu tokko taanee qeerroon biyya keessaas ta'e uummanni Oromoo biyya alaas ta'e jaarmiyaaleen Oromoo hundi tokko taanee diina kana dhumaatiitti gochuu qabnan jedha. Yoomiyyuu taanaan immoo uummanni Oromoo holola yookiin afaan faajii OPDOf akka hin dogoggorren jedha. Kanumaan dhaamsi koo ulfaadhu jedha. Tole jaarsuu keessaa meetis dhaamsa kennuuf dabaleeti sagantaa keessumaan golamna. Hayyee jaalli biiftuu horiinuuf bulii ani akka qeerroo tokkotti yaadaan qabu jechuudha. Yeroo ammaa holola OPDO kanaan uummanni keenyaa fi keessattuu qeerroon biyya keessa jiru holola kanaan akka hin dogoggorree gara fuula duraatti daran jabeessine itti haafamnuun haala qindaawaa ta'een fincila xumura garbummaa kana haa jabeessuun dhaamsa kiyyaa. Hayyee jaallan kiyyaa maqaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromootiin akkasumas maqaa qeerroo biyya keessaatiin ulfaadhaan isiniin jedha. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya guyyaarraa asumaan goolabamee jira. Nama torbanii nu haa taasisuun jedha. Haga torbaniitti nagaan nuuf tura. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aa asirratti goolabamee jira. Nu waliin turuu keessaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Sagantaa keenya guyyaa biroon hanga wal agarruutti nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaa bilisummaati.